Aye. Arras kuno boqonnaa lama saayinsii waliigalaa kan kutaa 8ffaa bifa haala adda ta'een ammas qabadhee isinii dhiyaadheetu jira. Shortunooti gabaabaa ibsa bal'aadhaa wajjin isinii qabadheetu jira. Nu hordofaa isiniin jenna. Obboleewwan keessaniif subscribe yookiin share gochuu isin dagatina, likes gochuu hin dagatina isin jenna. Nu hordofaa irraa fayyadamaa isin jenna. Boqonnaan lama waa'ee maaliitii? Waa'ee qabiyyee fi caasaa maatarii jedha. Maatarii jechuun durarratti caasaa isaatiif qabiyyee isaa dubbachuun dura maatarii jechuun maali? Maatarii jechuun wantoota uumamaa tahee kan hanga murtaa'aa qabu, ulfaatina murtaa'aa qabu, akkasuma bakka murtaawaa waan qabuutitu maatarii jedhama. Egaa maatariin hiikaan isaa akkana ta'e, maatariin kun qabiyyeen isaa akkamitti ibsuu dandeenya? Fakkeenyaaf wanti hanga qabu tokko maali? Bishaan fudhachuu dandeenya. Bishaan hanga ni qaba, bakkaas ni qaba. Bakka keessatti argamus ni qaba, hangaas ni qaba, ulfaatina jechuudha. Bishaan kun maatariidha jennaan. Hayyee eega maatarii ta'e qabiyyee bishaan kanaa dubbachuu ni dandeenya? Yes, ni dandeenya. Fakkeenyaaf bishaan jechuun foormulaan isaa H2O dha. Foormulaa bishaaniiti H2O jennaan. Haayidroojinii lamaa fi oksijiinii tokko jechuudha. Bishaan kun haayidroojinii lamaa fi oksijiinii tokko of keessaa qaba jennee yoo dubbannu qabiyyee bishaanii dubbachuu jirra jechuudha. Qabiyyee bishaanii jechuun bishaan maatarii waan ta'eef qabiyyee maatarii dubbachuu jirra. Qabiyyee maatarii isa bishaanii jechuudha. Kanaaf qabiyyee jechuun waan akkanatti ibsamu. Fakkeenyaaf chookiin maatariidha. Hangaas ni qaba, bakkaas ni qaba. Waan irra taa'u qaba, ulfaatinaas ni qaba. Chookiin kuni foormulaan isaa CaCO3 calcium carbonate isa jennuun jechuudha. Calcium carbonate. Calcium carbonatein kun maal of keessaa qaba yoo jenne? Calcium carbonatein maal of keessaa qaba? Calcium carbonate. Maal of keessaa qaba? Calciumii takka, kaarboonii lama, oksijiinii abba sadii. Calciumii tokkoo fi elementii kaarboonii tokkoo fi akkasuma elementii oksijiinii sadii of keessaa qaba. Jennee yoo dubbannu qabiyyee maatarii kanaa dubbachuu jirra jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti qabiyyee jechuun, qabiyyee maatarii jechuun baay'ina wantoota waan tokko keessatti argamu adda babaastee ibsuu jechuudha. Akaakummaa waan tokko keessatti argamu adda babaastee kanaa fi kanaatu jira jennee adda baasnee ibsuun qabiyyee waan sanii ibsuu jira jechuudha. Caasaa jechuun horiiroo. Caasa jechuun fakkeenya bishaan maaliin jedheeni? Bishaan H2O dha jennee ture. Caasaa bishaan kanaa ibsi yookiin caasaa maatarii kanaa ibsi yoo nuun jaame oksijiinii abbaa meeqaa jira? Oksijiinii takkaa jira. Haayidroojinii meeqaa jira? Haayidroojinii abbaa lamaa jira. Asii fi asiin gooteetti boondiidhaan wal qabsiifta akkanatti. Bishaan kun akkanatti ta'a. Masmarri wal qabateen kuniif kun boondii jedhama. Oksijiinii fi haayidroojinii, oksijiinii fi haayidroojinii, oksijiinii fi haayidroojinii. Akkana wal qabee ta'a. Bishaan wanni jedhamu foormulaan bishaanii H2O jedhamu suni caasaan isaa kana fakkaata. Jennee yoo keenyu caasaa maatarii ibsu jira jechuudha. Caasaa maatarii ibsu jira jechuudha. Very nice. Isin galee jenjaate. Lakkaa caasaa jechuun akkanatti ibsama. Yes. Akkasuma calcium carbonate isa jenne san. Calcium carbonate isa jenne kana caasaa isaa kaayoo nuun jedhame. As keessa kaarbanii fudhatta. Carbon. Maaliif boondii afur uumuu danda'a waan ta'eef asiin kaalsheemii jettaani, asiin oksijiinii, asiin oksijiin, asiin oksijiin. Vaalaansii afur waan qabuuf asiin masmara ni uuma, asiinis ni uuma, asiin boondii ni uuma, asiinis boondii ni uuma. Kanaaf kaalsheem kaarboneet inni jennu hunu akkana ta'a. Jedhee yoon agarsiisu istiraakchariin kun caasaan kun caasaa maatarii fakkeenya chookiitii jechuudha. Fakkeenya chookiitii jechuudha. Kanaaf caasaa waan tokko akkamii keenya yoo namni tokko siin jedhe bifa kana keenya jechuudha. Akkaataa taa'umsa moolekilii tokko yookiin akkaataa taa'umsa koompaawundii tokkotu caasaa jedhama. Ayyee gadi dhufnee asitti qabiyyee fi caasaa maatarii irratti yaadota akkasuma amantaa bara durii yaadni ture maali? Akka amantaa akka uummanni bara durii akkamitti amanuu ture waan jedhu laalla. Asitti falaasamoota Giriikii kan durii yoo laallu
Dimokiraatas nama jedhamu jira. Aristootil namni jedhamu tokkos ni jira. Hiyosipaas nama jedhamus ni jira. As keessatti Dimokiraatas bara 380 kaasee aga bara 470tti tiyooriin isaa deemuu ture. Dhaloota maali? Dhaloota Kiristoos dura jechuudha. Waa'ee atomii kan inni irratti yaada kenne waa'ee maatariidha jechuudha. Yaada eenyu fudhata ka'umsa godhatee Dimokiraatas yaada Hiyosipaas jedhamu kana ka'umsa godhate. Hiyosipaas akkamitti waa'ee maatarii ibse. Maatarii jechuun wantoota hangaa fi bakka qabu jenne gaa'ii. Fakkeenya wantoonni hanga dhumaatti yoo caccaban jedhe waan fadhe fudhattee biyyee fuutee addaan caccabsitee hanga dhumaatti yoo addaan caccabsan yookiin dhagaa burushaan fuunee yoo addaan caccabsine hanga dhuma irratti wanti caccabuu hin dandeenye akka jiru ibseedha. Waan caccabuu hin dandeenye tokko akka jiru ibsee. Eenyu kana jee ibsateeta? Hiyosipaas nama jedhamu ibsa. Yaada inni kana jee ibsa kanarra dhaabbateetti Dimokiraatas dhaloota Kiristoos dura bara 380 hanga bara 470tti tiyoorii tokko kan uummanni yeroo sanaatti fayyadamaa turan tokko lafa kaa'ee jechuudha. Maal jedhee yaaduma kanarraa ka'uudhaan Dimokiraatas suudoowwan xixiqqoo caccabuu hin dandeenye atomii jedhee moggaase. Suudoowwan xixiqqoo addaan caccabuu hin dandeenye san waan biraatti addaan hiramuu hin dandeenye jedhee kan Hiyosipaas baasisan maal jedhee moggaase? Atomii jedhee moggaase. Hiikni jecha atomii maali? Maalirraa fudhate inni noo? Atomii wanni inni irraa fudhate jecha Giriikii atoomas jedhamu irraa fudhate. Atoomas jechuun kan hin qoqqoodamne jechuudha. Waan xiqqaa addaan qoqqoodamuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf hiikni atomii jedhu maal agarsiisa? Kan hin qoqqoodamne jechuudha agarsiisa jechuudha. Waggaa 2000 dura Dimokiraatasii fi Aristootil yaada yaalii irratti hin hundoofne irratti wal falmaa turan jedha. Yeroo sanitti yaaliidhaan tiyoorii mirkaneessuun hin turre yaada yaaliin hin mirkaa'in irratti garuu Dimokiraatasii fi Aristootil wal falmaa turan jedha. Wal falmaa turanii. Maal jennee wal falmaa turan? Fakkeenyi Dimokiraatas maal jechuu ture? Cittuu itti fufanii gargar kutuun hin danda'amne bira ga'ama. Sunis maatariin ciccittoodha jedhe. Eenyu kana jedha? Dimokiraatastu jedhe. Dimokiraatas maal jedhe? Cittuu itti fufanii gargar laal. Cittuu xiqqishoo, suudoo xiqqishoo itti fufanii gargar kutuun hin danda'amne bira ga'ama jedhe. Kanaafuu maatariin ciccittoodha. Maatariin addaan hiramaadha. Addaan hiramee waan xiqqoo addaan hiramuu hin dandeenye san bira geenya waan ta'eef maatariin addaan hiramaadha. Maatariin waan addaan hiramuu danda'u jedhee ibsee jechuudha. Kanarratti yaada dhiyeesse inni kana jedhee dhiyeesse. Garuu Aristootil yaada akkam dhiyeesse? Daangaa malee addaan hiramuun maatarii ittuma fufaa jedhe. Daangaa malee addaan hiramuun maatarii sun daangaa malee itti fufaa jechuun addaan haa hiramu garuu wanti xiqqishoon addaan hiramuu hin dandeenye ta addaan kutuun hin danda'amne ta bira geenyu hin jirtu jedhee Aristootil dubbata. Dimokiraatas garuu waan xiqqoo bira geenyu jiraa jedha. Yaadni isaan irra wal falmuu turan kun yaaliin hin mirkanoofne garuu akkana jennee wal falmaa turan. Yeroo sanitti yaadni Aristootil yaada fudhatama waan qabuuf jecha inni Aristootil fudhatama waan qabaachaa tureef jecha yaadni Dimokiraatas kun akka inni yeroo sanitti uummata biratti akka fudhataman arganne dhiibbaa uumaa ture. Garuu maatariin dhaabbataa fi daangeeffamaa miti jedhee ibse. Akkasuma yaada isaa kana keessatti Aristootil maal jedhee ibse? Maatariidha jechuun waan dhaabbataa akkasuma waan daangeeffamaa miti. Dhaabbataadhaa miti ittuma fufa yookiin daangeeffamaa bakka itti dhaabbatu wayii hin qabu ittuma fufa jedhee ibse jechuudha. Akkana wal falmaa turan. Dimokiraatas atomii kamitti ibse? Dimokiraatas asitti atomii kennitti ibse. Atomiin suudoo kantaraa duudaadha jedheen. Keessi isaa suudoo wanni xiqqoon addaan hiramuu hin dandeenye suni keessi isaa kantaraadha duudaadha. Akkasuma caaseeffama keessoo kan hin qabnedha. Keessoo isaa wanti takka illee hin jiru. Caaseeffamni keessaa gonkumaa wanni argamu hin jiru jedhee dubbate. Akkasuma jidduu isaanii bakki duwwaan
kan jiru dhaa jedhee ibsee jechuudha. Bakka duwwaan waan duwwaa jira wanti caasaa qabu tokko illee hin jiru kan taraadha duudaadha jedhee ibsee jechuudha. Eenyu kana jedhee ibsaa? Dimokiraatota atomii kana jedhee ibse. Wantoonni hundinuu jedheemmas wantoonni hundinuu suudoo xiqqaa kana of keessaa qaba jedhee amana inni. Akkamitti amanu ture? Wantoonnumaan hundinuu maatarii kan jedhaman suudoo xiqqaa addaan hiramuu hin dandeenye kan taraa ta'e keessisaa kan caaseeffama keessoo hin qabne akkasuma jidduu isaanii bakki duwwaan kan jiru kana of keessaa qaba. Maal? Everything wanti hundinuu jedhee ibse. Eenyu kana jedhee ibsaa? Dimokiraatasii jechuudha. Laata Aristootiloo yaada akkam qaba? Yaada dimokiraatasiitiin ibsa kanarraa faallaa daadhiiroo waliin ilaalla jechuudha. Inni maal jedhaa? Maatarii jidduu bakki duwwaan tasuma hin jiru jedha. Faallaa bakka inversely yaada faallaa qaba. Inversely thought with Dimokiraatas. Yaada dimokiraatasii wajjin waliif faallaa ta'e qaba laala. Maatarii jidduu jedha. Bakki duwwaan tasuma hin jiru jedha. Asittoo jidduu isaanii jidduu maatarii bakka duwwaa jira jedha Dimokiraatas biratti. Aristootil bira immoo bakki duwwaan gonkumaan jiru. Maatariin walitti fufaadha jedha. Asitti maatariin ciccittoodha bakka itti dhaabbatu qaba jedha Dimokiraatas. Aristootil immoo maatariin lakkii bakka itti dhaabbatu hin qabu walitti fufaadha. Daangaa tokko malee akka hiraminsi itti fufuu danda'a. Daangaa tokko malee adda hiraminsi kun ittuma fufaa jedha. Garuu Aristootil dhageettii waan qabuuf Dimokiraatas irratti dhiibbaa uumus boodarratti yaadni Dimokiraatas yaada hiddama atomawaaf ka'umsa gaarii ta'eera jedha. Yaada hiddama atomawaaf ka'umsa gaarii ta'eera. Yaadni eenyu? Yaadni Dimokiraatas. Akkana jechuun tiyoorii atomawaa isa ammayyaa amma dhufe kanaaf jechuun eegasii Daltonis yaada kana qorannoo itti gaggeessee waa'ee atomii kanarratti yaalii gaggeessee ture. Yaada isaanii kanaaf eenyutu ka'umsa ta'e yaada isaan wal falmisiisaa kana haa dhiyeessan malee yaada Dimokiraatasiitu yaada tiyoorii atomawaa kanaaf ka'umsa ta'e jechuudha. Ka'umsa ta'e jechuudha. Very good. Akkasuma waa'ee gaafilee falaasamoonni Giriikii dhiyeessaa turan. Gaafilee falaasamoota Giriikii durii maal ture? Qabiyyee maatarii irratti yaada akkam qabaachaa turan isaan? Look, tokko maatarii maal irraa ijaarame? Gaafii isaaniiti. Their questions, the basic questioning. Gaafii falaasamoota Giriikii duriiti tokko. Maatariin maal irraa ijaarame? Gaafii jedhu kanaatu itti kaasee isaan. Tokko kana. Lama. Maatarii jechuun maal jechuudha? Maali maatarii jechuun? Look, gaafii isaaniiti kunis. Akkasuma maatariin gareewwan gurguddoo meeqatti qoodama? Maatarii wanni jennu kun gareewwan gurguddoo meeqatti qoodama? Isaanoo maal fa'a? Kunis gaafii isaaniiti ture. Wantoota gareewwan adda addaa keessa jiran kanneen jidduu garaagarummaan jira. Tiyoorii suudoo maatarii fayyadamuun akkamitti agarsiifta? Fakkeenya garaagarummaadhaan ibsi. Waan jedhutu gaafiiwwan falaasamoota Giriikii durii waa'ee qabiyyee maatarii ilaalchisee ture jechuudha. Gaafiin falaasamoota Giriikii durii maali jennaan gaafii gurguddoo afran kanaa jechuudha. Kana qabattanii bal'inaan hubachuu dandeessan. Mata dureen itti aanu waa'ee qaama atomii waan jedhudha. Qaama atomii. Kutaalee qaama atomii. Atomiin qaama akkam qaba? Qaamni atomii caasaa atomii yeroo keenyu isaan asitti agarsiisan kana biratti kutaalee qaama atomii bakka lama qooduudhaan ilaaluu dandeenya. Tokko niikulas jedhama. Inni lammaffaa sheelii jedhama. Niikulasii jechuun wiirtuu atomii kan ta'edha jedha. Wiirtuu yookiin handhuura atomii jechuudha. Walakkaa atomii jechuudha. Caasaa atomii keessaa walakkaa atomii jechuudha. Wiirtuu atomii jennaani niikulasii jechuuni. Chaarjii poozitiivii kan of keessaa qabudha ammas. Chaarjii poozitiivii kan of keessaa qabudha. Maal? Niikulasiin. Akkasuma bakka hangi atomii itti kuufamedha. Bakki niikulasii jaamtu suni hangi atomii yookiin ulfaatinni atomii bakki itti kuufame eessa jennaan niikulasii keessa. Take it qabadha kanas.
iddoo baay'ee xiqqoo ta'edha ammas. Bakki niikuleesii jedhamu kun qaama atomii keessaa bakka baay'ee xiqqoo ta'edha. It is very very smallest parts of an atom jeniin. Paartii yookiin bakka baay'ee xiqqoo qaama atomii keessaa inni tokko niikuleesiidha jechuudha. Akkasuma hammi atomii waliigalaa tokko irra 100,000dha. Kunis achi keessatti argama. 1/100,000 tokko irra 100,000 tokko irra 100,000 tutu achi keessatti argama. Hammi atomii waliigalaa tokko irra 100,000 eessa keessatti argama? Niikuleesii san keessatti argama. Inni bira pirootoonii fi niikuleesii of keessaa qaba. Niikuleesiin qaama atomii keessaa isa tokko ta'ee maaliif maal of keessaa qaba? Suudoowwan citaatamaa kan jedhaman pirootoonii fi niwutiroonii of keessaa qaba jechuudha. Kuni kutaalee qaama atomii gama niikuleesiitiin jirudha. Gama sheelii yoo dhufnu, sheelii jechuun maali? Qaama niikuleesii marsee argamu kana geengoolee tana jechuudha. Geengoo as jirtu tana laa. Geengoon tuni niikuleesii sheeliidha jennaan. Niikuleesiidhaan marfamtee argamti. Chaarjii negatiivii qabdi. Chaarjii zeeroon as gubbaa kanatti teessu tuni chaarjii negatiivaaf keessaa qabdi. Isiinis elektiroonii. Elektiroonota ofirraa qaba jedha. Sheeliin maal ofirraa qaba? Elektiroonii of keessaa qaba. Qaama atomii bal'aa fi olaanaa kan ta'edha ammas. Sheelii jechuun qaama atomii bal'aa kan ta'e akkasuma maali qaama atomiidhaa isa olaanaa kan ta'edha jechuudha. Maal jennaan? Sheelii jennaan. Maaltu gubbaa jira? Niikuleesiidhaatti marfamee argama. Sheelii geengoontu sheeliidha. Geengoon maramaraan tuni niikuleesii irraa kaasee akkana maramaraan gubbaa jirtu tuni maali jennaan? Sheelii jedhamti. Maaltu gubbaa irratti argama? Elektiroonotatu gubbaa irratti argama jechuudha. Inni bira waa'ee suudoowwan citaa atamaawaati. Suudoowwan citaa atamaawaa. Atomiin xiqqaa jaamee ture suni suudoowwan citaa atamaa qaba jechuun ofuma isaatu adda hirama. Atomii santu adda hiramee suudoowwan citaa atamaa waan jedhamu uume of keessaa qabaachuu isaa agarsiise. Asitti waan tokko ture atomiin bakka kutaalee gurguddaa niikuleesii fi sheelii jedhamu kana qaba. Asirratti bakka duraan akka dimokiraatasfaan dubbachuu turanitti duudaadhaa waan akka keessoo caasaa keessoo hin qabu jechaa turan. Garuu ammoo tiyoorii atamaa ammayyaa keessatti atomiin ofii isaatii akka hiramuu danda'u adda baasanii turan. Maal falaasamoonni yookiin hayyoonni jechuudha. Yeroo adda baasanitti maaliif atomiin maalitti adda qoodamuu harkatan? Suudoowwan citaa atamaa waan jedhamutti. Suudoowwan citaa atamaa jechuun maal faadha? Fakkeenya dura waa'ee isiidhaa yoo ibsinu suudoowwan citaa atamaa jechuun suudoowwan baay'ee xixiqqaadha jedha. Suudoowwan baay'ee xixiqqoodha. Wantoonni suudoowwan irraa ijaaraman jedha. Wantoonni hundinuu atomummaan suudoo irraa uumameeti. Eegas himaatoroonni atomii sana irraa uumaman. Kanaaf wantoonni hundinuu suudoowwan irraa uumaman. Suudoowwan citaa atamaa eenyu faadha? Suudoowwan citaa atamaa elektiroonii, pirootoonii, niwutiroon. Isawwan kunniin suudoowwan citaa atamaa jennaan. Electron, proton, and also neutron jennaan. Kuni maal jedhama? Suudoowwan citaa atamaa jennaan. Suudoowwan citaa atamaa jedhama. As keessatti gara biraa hanga sadhataa chaarjii fi argama suudoowwan citaa atamaa kana yoo ilaallu suudoowwan citaa atamaa kuni hanga ni qaban yookiin ulfaatina ni qaban, chaarjiis ni qaban, argamas ni qaban bakka itti argaman caasaa atamii keessa jechuudha. Fakkeenya elektiroonii yoo fudhanne sheelii irratti argama, niikuleesitti marsee argama, chaarjii negatiivii qaba, akkasuma maal qaba? Chaarjiin elektiroonii kuni akkasuma koolombiidhaan yommuu ibsamu takka tuqaa 602 baay'isuu 10 paaworii negatiiva 19 koolombii qaba. Yuunitii koolombii jedhamtu yeroo safaramu jechuudha. Hanga elektiroonii giraamaa yoo ibsamu immoo 9 tuqaa takka baay'isuu 10 paaworii 28 giraama qaba jechuudha.
Yuunitiin hanga atamaa elektirooniidha meeqa? Duwwaa tuqaa duwwaa 5 Kuni yuunitii hanga atamaawaa jedhama. Yuunitii hanga atomaawaa elektiroonii jechuudha. Hanga jiddu galeessa atomii tokkoo jechuudha bar. Hanga jiddu galeessa atomii tokkoo hangi inni gomaale duwwaa tuqaa duwwaa 5 ta'a jechuudha. Kuni ulfaatina isaati. Chaarjiin isaa negatiiva. Argamni isaa sheelii irratti. Mata dureen keenya maal jaa? Ulfaatinni isaa maal fakkaata? Chaarjiin isaa maali? Argamni isaa too maalidha? Hangi isaa kuno takka tuqaa 6 duwwaa 2 baay'isuu 10 paaworii 19 koolombiidha yoo safaramu. Giraama yoo safaramu 9 tuqaa takka baay'isuu 10 paaworii 28 giraamaati. Yuunitiin hanga atamaa yookiin hangi jiddu galeessa isaa too meeqa yoo jenne duwwaa tuqaa duwwaa 5 jechuudha. Argamni isaa isa sheelii irratti argamaan jedhee kanaa jechuudha. Chaarjiin isaa maali? Negatiividha. Suudoowwan citaa atamaa gara pirootoonii yoo dhufnu niikulasii keessatti argama. Niikulasii keessatti argama. Chaarjii poozitiivaa qaba. Koolombiidhaan yoo safaramu takka tuqaa 6 duwwaa takka tuqaa 6 duwwaa 2 baay'isuu 10 paaworii 19 koolombii qaba jechuudha. Giraamiin yoo safaramu giraamatti yoo safaramu immoo takka tuqaa 6 7 10 baay'isuu 10 paaworii 24 giraama qaba. Yuunitii hanga atamaa jechuun hangi jiddu galeessa pirootooniidha meeqa? Takka jechuudha. Takka tuqaa duwwaa 7 Yuunitii hanga atamaa waasaati. Hanga jiddu galeessa pirootoonii tokkooti jechuudha. Gama niwutiroonii yoo dhufnu niwutirooniinis bakkitti argamu niikulasii keessatti argama. Chaarjii dhabeessa inni poozitiivas miti negatiivas miti. Chaarjii dhabeessa innaani wal dhiibbaa pirootoonota gidduu jiru ni hir'isa. Chaarjii dhabeessa waan ta'eef jecha wal dhiibbaa pirootoonota gidduu jiru kan waliin niikulasii keessatti argaman san akka inni irratti taasisa jedha. Akkasuma hangi isaa yommuu giraamaan ibsamu takka tuqaa 6 7 baay'isuu 10 paaworii 24 giraama. Yuunitiin hanga atamaa isaa takka tuqaa duwwaa 8 takka tuqaa duwwaa 8 jechuudha. Asitti takka tuqaa duwwaa 8 jechuudha. Inni biraa waa'ee lakkoofsa atomaawaati. Lakkoofsi atomaawaa maali? Yoo jenne lakkoofsi pirootoonii niikulasii atomii keessatti argamu lakkoofsa atomaa jedhama. Baay'inni lakkoofsa pirootoonii niikulasii keessatti argamu maal jedhama? Lakkoofsa atomaawaa jedhama. Pirootooniin eessatti argama? Niikulasii keessatti argama. Baay'inni pirootoonota niikulasii keessatti argamu maal jedhama? Lakkoofsa atomaawaa jedhama. Fakkeenyaaf bal'inaan ni jira asitti ibsamee jira. Durarratti faayidaan lakkoofsa atomaawaa maali? Lakkoofsi atomaawaadha maalummaa atomiidha. Maalummaa elementii tokko beekuudhaaf nu gargaara. Maalummaa isaa jechuudha. Elementiin kun kaarboniidha moo lakkoofsa atomaa irraa kaanee jechuudha. Oksijiiniidha moo haayidroojiinidha jennee elementoota albuudoo ta'an kan qilleensa keessatti faalkaa gaasiitiin argaman, kan biyyee keessatti faalkaa jajjaboon argaman, kan waan akka bishaanii fa'aa keessatti argaman, faalkaa dhangala'oon kanneen argaman maalummaa isaanii beekuun ni danda'ama. Maal irraa kaanee? Lakkoofsa atomaa isaan irraa kaanee. Akkasuma garee fi tarree gabatee periodikii keessatti inni elementii sun keessatti argamu beekuu ni dandeenya jechuudha. Faayidaa lakkoofsa atomaati kunis. Lakkoofsa atomaa irraa kaateetti garee tam keessatti argama, lakkoofsa tarree tam keessatti argama waan jiru beekuu dandeenya. Amala elementoota beekuuf. Amala yeroo jennu elementiin kun sibiilaa moo garii sibiilaati waan jedhamu beekuudhaaf eessarraa kaana? Starting from their atomic number. Lakkoofsa atomaa isaanirraa kaanaa jechuudha. Kanaaf lakkoofsi atomaa faayidaa kanneen ni qaba. Karaa salphaadhaan amala elementiidhaa hubachuu dandeenya jechuudha. Lakkoofsa atomaa fayyadamuudhaan. Kuni faayidaa lakkoofsa atomaati. Iddo bu'een lakkoofsa atomaa maali? Zaadha jechuudha. Iddo bu'ee isaatii. Fakkeenya atomiin fosfarasii tokko atomiin
Fosfarasii yaa. Atomiin fosfarasii sadii yoo ta'e Nikulasii keessaa qabu lakkoofsi atamaa isaa meeqa? Sadiidha jechuudha. Prootoniin sadii taanaan baay'inni prootonii Nikulasii keessa jiru sadii taanaan lakkoofsi atamaa zaadhaan qaba qabu kun meeqa jechuudha? Atomiin prootonota sadii qabu lakkoofsi atamaa meeqa qaba? Sadii qaba jechuudha. Lakkoofsi prootoniitii fi lakkoofsi elektiroonii wal qixa. Baay'inni lakkoofsi prootonii kan Nikulasii keessa jiru 10 yoo ta'e baay'inni elektiroonii 10 wal qixa jechuu agarsiisa. Lakkoofsi hangaa lakkoofsa elektirooniitii wajjin lakkoofsi atamaadha lakkoofsi atamaadha lakkoofsa elektirooniitii wajjin wal qixa. Jechuun lakkoofsa atamaa bakka bu'a. Lakkoofsi atamaa lakkoofsa elektirooniitii wajjin waliin wal qixa. Kuni hariiroo lakkoofsa atamaa fi elektiroonii gidduu jiru. Hariiroo prootonii fi elektiroonii gidduu jirudha jechuudha. Lakkoofsi atamaa eenyu wajjin wal qixa? Lakkoofsa elektiroonii lakkoofsa prootoniitii wajjin wal qixa. Baay'ina elektiroonii baay'ina prootoniitii wajjin wal qixa. Baay'inni lakkoofsi prootonii Nikulasii keessatti argamu eenyu wajjin wal qixa? Baay'ina elektiroonii sheelii gubbaa irratti argamu ta'e wajjin wal qixa. Kanaa jechuudha. Formulaan isaatis zaan wal qixanitaa wal qixanitaa P'dha jechuudha. Zaan lakkoofsa atamaati. Kabira lakkoofsa hangaa jedhaasitti. Lakkoofsa hangaa jechuun maali biroo? Lakkoofsi hangaa atomii tokko ida'ama lakkoofsa prootonii fi lakkoofsa niwutirooniiti Nikulasii keessatti argamuuti. Lakkoofsa hangaa jechuun ida'ama lakkoofsa prootonii fi lakkoofsa niwutiroonii Nikulasii keessatti argamuuti. Idda bu'een lakkoofsa hangaa maali? Aadha. Atomiin tokko lakkoofsa prootonii fi lakkoofsa niwutiroonii wal qixa qabaachuu dhiisuu danda'a. Atomiin tokko lakkoofsa prootonii yoo 5 qabaatee lakkoofsa prootonii niwutiroonii isaa garuu caalee 6 ta'uu danda'a. Wal qixa qabaachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Lakkoofsa prootonii fi lakkoofsi niwutiroonii yeroo tokko wal qixani ta'a. Yeroo tokko immoo garaagarummaa uumachuu danda'a. Odeeffannoo atomii tokko irraa argamuu danda'u. Fakkeenyaaf odeeffannoo atomii tokko irraa argamuu danda'u tokko atomiin tokko bifinni ittiin argamu akkana. Isin tun maali? Helium jennaan. Helium. Heliumiin lakkoofsa atamaasii 2 lakkoofsi hangaasii 4. Gubbaa kun 4 jala 2 jechuudha. Odeeffannoo elementii kanarraa argamu tokko maali? Maqaa elementii kanaa HM maali? Helium jedhama. Lakkoofsi 2 kan jiru kun maali? Lakkoofsa atomaawaa jennaani. Lakkoofsi 4 kan achi gubbaa jiru maal jedhama? Lakkoofsa hangaa jennaan. Kuni information elementii tokkorraa argamu yookiin atomii tokkorraa argamudha jechuudha. Inni itti aanu fakkeenya bal'inaan ibsamee jiru isuma kana jechuudha. Kaarbanii yoo fudhanne C tana jechuudha. Kaarbanii jala lakkoofsi 6 jira, lakkoofsi 12 jira. Dura lakkoofsi 12 maali? Lakkoofsa hangaati. Lakkoofsi 6 maali? Lakkoofsa atomaawaadha. Lakkoofsi prootonota elementii kanaa 6 jechuudha. Maaliif? Baay'inni lakkoofsa atomaatii fi baay'inni prootonii wal qixa waan ta'eef. Lakkoofsa atomaa 6 jechuun lakkoofsa prootonii 6 jechuudha. Because baay'inni lakkoofsa prootonota Nikulasii keessatti argamuutii fi baay'inni lakkoofsa atomaa elementii tokko jennee dubbannu wal qixa waan ta'eef lakkoofsa atomaa yookiin baay'ina prootonii beeknaan lakkoofsa atomaa ni beekta. Lakkoofsa atomaa hangana jee dubbannaan baay'ina prootonii ni beekna jechuudha. Kanaaf kuni elementii kaarboonii jedhama siin kun. Lakkoofsi 12 achi gubbaa jiru as gubbaa ka jiru lakkoofsa hangaati as ka jiru lakkoofsa atomaa wala jechuudha. Haalli barreeffama elementoota akka kana. X'n kuni elementii fedhe ka bakka isaa bu'u jechuudha agarsiisa. Zaan as jiru kuni lakkoofsa atomaadha. Aan achi jiru lakkoofsa hangaa jechuu agarsiisa. Elementiin bakka xaadana yoo buute gara jalaa kanatti lakkoofsa atomaa barreeffama gara gubbaatti lakkoofsa hangaatutu barreeffama jechuun namaa gala. Fakkeenya liitiyeem asitti. Liitiyeemiin prootonii 3 qaba. Lakkoofsa atomaa 7 qaba jedha. Lakkoofsa hangaa aan lakkoofsa hangaa bakka bu'a jenne sorry. Aan 7 paan 3 jechuun paa jechuun lakkoofsa atomaadha. Lakkoofsa atomaa 3 jechuudha. A jechuun 7 A jechuun lakkoofsa hangaa jechuudha achiin barreeffama.
ishiin tun maali elementiidha jechuudha. Akkasuma ammas boron baan kun elementii boronii jeniini wanti lakkoofsi atamaa yookiin pirootoonni isaa 5 a jechuun lakkoofsa hangaati lakkoofsi hangaa isaa 10 akkamii barreeffama kunoo akka kanatti bakka xaa boroniin buutee elementiin pirootoonii jechuun lakkoofsa atamaati lakkoofsa atamaa jalaan barreeffama 5 lakkoofsa hangaa jechuun 10 gubbaan barreeffama kunoo akkamitti barreeffama haalli barreeffama elementoota akkamii yoo inni kunoo akkana barreeffama jechuudha. Baay'ee gaarii. Inni itti aanu kaalsheemiidha. Kaalsheemiin lakkoofsa wanta pirootoonota 20 qaba. Lakkoofsa hangaa 40 qaba. Akkamii barreeffama mee barreessi jennaan bifa armaan olitti agarre kanaan barreeffama waan ta'eef jecha akka inni itti barreeffamu kaalsheemii gooneet pirootooniin 20 jechuun lakkoofsa atamaa 20 jechuudha waan lakkoofsa atamaa wajji wal qixa ta'eef a jechuun lakkoofsa hangaati 40 gubba barreessina bakka. Kabira naayitiroojiin kunooti pirootooniin isaa 40 pirootooniin isaa 7 a jechuun lakkoofsa hangaa isaa 14 akkamii barreessina naayitiroojiinii gooneet lakkoofsa pirootoonota asiin barreessine lakkoofsa hangaa achiin barreessina bakka. Kun haala barreeffamaati jechuudha. Inni itti aanu lakkoofsa elektiroonota lakkoofsa pirootoonota lakkoofsa niwutiroonoota murteessuu jedha. Akkamiin murteessan? Hariiroo elektiroonii, pirootoonii fi niwutiroonii gidduu jiru mee beekuudhaaf zaa jechuun zaan gaa lakkoofsa atamaa jennee walqixanii ta'a lakkoofsa pirootoonootaa fi lakkoofsa elektiroonootaa wajji walqixa. Foormulaa dhaabbataas ni qaba. A walqixanii ta'a paayida'uunaa jedha. Paayida'uunaa. Aan lakkoofsa hangaati. Walqixanii ta'a paa jechuun lakkoofsa pirootoonootaati naa jechuun lakkoofsa niwutiroonotaati yookiin A walqixanii ta'a zaa'ida'uunaa. Zaa jechuun maali lakkoofsa atamaa? Naa jechuun lakkoofsa niwutiroonota niikuleesii keessatti argamuuti. Aan maali? Aan lakkoofsa hangaati. Lakkoofsa hangaa kunoo kana jechuudha. Foormulaa lakkoofsa hangaa ittiin barbaadnu barreessennaan kana barreessita jechuudha. Hayee fakkeenyaaf mee foormulaan kun akkamiin nu gargaara? Asirra foormulaa kanarraa niwutiroonii barbaadii yoo nuun jaame niwutiroonii jechuun inni walqixanii ta'a a hir'isuu zaata. A hir'isuu zaata. Akkamitta? Fakkeenyaaf foormulaa kanarraa yoo kaanu maaltu jira? N walqixanii ta'a P plus N. Yoo kana barbaanne asumatti hir'isuu paa jettaan. Asumatti hir'isuu paa. Paa fi paan wal dhaamsa. Maaltu nu hafa? Inni keenyaaf. Inni walqixanii ta'a A hir'isuu NP. A minus P. Formulaan keenya maal ta'a? Formulaan niwutiroonii naa walqixanii ta'a paa hir'isuu A hir'isuu paadha jechuudha. Aan lakkoofsa hangaa nuu kan namusan hir'isuu paa jechuun lakkoofsa pirootoonota lakkoofsa atamaa isa jennuun sanii jechuudha. Akkana kaalkuleet goonaa jechuudha. Kanaaf fakkeenya as jiru atomiin pootaasiyeemidha. Pootaasiyeem kaa jechuun pootaasiyeemidha. Atomiin pootaasiyeemidha P19 qabaa jedhe A 39 qaba yoo ta'e lakkoofsa atamaa waasaa barbaadii zaa kennuun san zaa kana barbaadii yaabar. Foormulaa kamirraa kaata? Foormulaa kanarraa kaatee barbaadda. Zaa ni barbaadda akkasuma elektiroonii barbaadii. Elektiroonii meeqa? Akkasuma niwutiroonii kana barbaadii jedha. Paan meeqa jenne atomiin pootaasiyeemidha paa meeqa qaba? 19. Paan 19 aan 39 jechuu jira. Lakkoofsi nuti barbaadnu maali? Lakkoofsa atomaa zaa jechuudha. Akkasuma lakkoofsa elektiroonotaati A barbaadna. Eegasii niwutiroonii barbaadna. Asitti dalagamee jira. Asitti gizeenii fi lakkoofsa atamaa waa barbaadnu yookiin lakkoofsa hangaa yoo barbaadnu gaafni jalqabaa lakkoofsa atamaa barbaadiyetti.
gaafii jalqabaa lakkoofsa hatamaa barbaadeetti lakkoofsa hatamaa eenyu wajji wal qixa paadhaa wajji wal qixa paan nuu kenname meeqa 19 lakkoofsa hatamaa fi paa wal qixa waan ta'eef aanke wanti gaafiin takkaffaadhaa paa meeqa yookiin lakkoofsa hatamaa meeqa jechuu jira 19 jennaan. Gaafii lammaffaa lakkoofsa elektiroonii jechuu jira. Elektiroonii fi pirootooniin duraan wal qixa. Pirootoonii harkannaan elektiroonii harkannee jechuudha. Kanaaf elektirooniinis meeqa? Elektirooniinis 19 jechuudha. Inni itti aanu lakkoofsa niwutirooniiti. Lakkoofsa niwutiroonii akkamitti argachuu dandeenya? Lakkoofsa niwutiroonii akka itti argachuu dandeenyu foormulaa irraa kana. Foormulaan A wal qixanii ta'a. A wal qixanii ta'a. Faayida'uu naadha. Kana jechuun kan barbaadu jira. Kana barbaadu jira. Asumatti hir'isuu paa jettaan. Hir'isuu paa. Hir'isuu paa. Asiinis hir'isuu paa. Paa fi paan 0 ol godha. Asittoo A hir'isuu paadhaa jira. As maaltu noofi? Naa qofaafi. Naan keenya wal qixanii ta'a. A jettaan hir'isuu paa. Aan meeqa? Aan keenya 39 hir'isuu paan keenya meeqa? 19 qabna. 19. 39 irraa 19 yoo fuunee meeqaan nu hafa? 20 nu hafa jechuudha. Kanaaf niwutirooniin keenyaas meeqa? 20 jechuudha. Asirratti bifa kanaanii atomiin tokko sudoowwan citaatamaa tokko hagam takkaan atomii tokko keessatti argama kan jedhu kaalkulee goonee harkannaa jechuudha. Kanaaf hedduu nu hordofuu keessaniif baay'ee galatoomaa ulfaadhaa jajjabaadhaa subscribe share gochuu hin dagatinaa YouTube barsaa keessanii guddisaa bilbila obboleewwan keessanii kan wajjin baratanillee irraa fuudhaa subscribe godhaa Nuuraddiin TV jaatti galchaa maqaa chaanala kanaatti gargaaramaa irraa bu'aa buufadhaa isiniin jenna galatoomaa horaa bulaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.